dhukkubsee jiraachuun odeeffa makamfaa gabaabsina irra dubbaan haleella uummata Tigraay Oromoota walloo irra godhamu ganuun ilmaan nama gati jedhamuun kaimata qondaalii poolisii naannoo Amaaraa lubbuudha benduuti nam kana fuul miidiyaa hawaasaatiif caasaalee mootummaa keessa falmi kaasuu dubbatama riippoortatiin Kaayiroo irra dhagee bara mootummaa Umar al-Bashir aangoo fayyadame lubbuu namoota 300 oliif sabab tajechuun maamurtii akka idil addunyaa ICC'n barbaadamaa katur qondaalli Suudaan duraanii dhimmisa dhaddachiman murtii faatu boombo suudoo takka ilaalamuuf gaafaate jaalli wayyaanee guddaan al-Bashir aangoo wargoo 30 booda cancalee harka kaamee haaga'u dura dhiyaachuuf guyyaa eeggachaa jira oduu ala keessa xiinxalaaf filanne geerra caamsi guyyaan 5 roobi barri 2021 gaarbal'in oduu har'aa kooban. Fagoo fi dhiyoo bakkee irraan hordoftan marattuu nageenyi keenya isin haa qabu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork akkam jirtu oduuwwan sa'aatii kana qabannee dhiyaannee jirra ana biraan birruutu oduuwwan sa'aatii kana isinitti hima. Akeekii godina addaa Oromoo walloo diiguu ammallee akka jiru qondaalli naannicharraa dubbifnee himeeti jira. Namoonni nagaa hedduun ajjeefamaa butamaa akka jiran namni OMN dubbise kun ni dubbata. Godinichatti ammallee 100 namooti lakkaa'amuu qe'eerraa buqqa'ee muka jala akka jiru odeeffannee jirra gabaas dabalataa qabna. Weerarri qindaa'aan Oromoo walloo irratti banamee dhibbaan kan lakkaa'aman lubbuu nyaatee 1000 buqqise. Lola eenyummaa irratti baname kanaaf xiyyeeffannaan kenname xinnaa ta'uu warri walloo ni komatu. Faallaa kana miidiyaa biyyattii miidhamtoota irratti duulee jedhan. Ragaa waajjira mootummaa ka godina walloo irraa argame lola kanaan aanaalee 3 keessatti gandoota 11tu gubate. Namooti 205 godina san keessaa wareegamanii jiran. Namoonni madaanii yaalamaa jiran qofti 383 ta'u. Carraa hospitaalaa fi dhaabbilee fayyaa dhabanii mana keessatti kan rakkataa jiran hedduudha. Gandoonni 11 gubatanii jiranii waliigalatti namoonni 205 nurraa wareegamanii jiranii. Namoonni 388 hospitaalatti yeroo ammaa kana kan madaanii yaalamaa jiranii. Wanni gaddisiisaan hundaa olii jedhan namni walloo irraa ani bilbilaan dubbise lola kanaan kan miidhame uummata walloo ta'ee osoo jiru guutummaan miidiyaa biyyattii miidhama uummata keenyaa dhoksuuf tarkaanfii hedduu deemuu isaatiin olola diinummaa hamaan irratti oofanii jira miidiyaalee mootummaa dabalate. Erga naannichatti koomaandi poostiin labsame asillee namoota ajjeefamaa jiraachuu namni kun sodaadhaan dubbata. Akeekii warra lolan irratti labsee uummata raayyaa ittisa biyyaatii walitti buusanii bulchiinsa godinichaa diiguudha jedha qondaalli kun. Uummanni kun ka'ee kallattimaan raayyaa ittisa biyyaa fa'aa wajjin akka walitti bu'u hojii bal'aa hojjechaa jiranii nama fa'aa dhadha'uu jira nama qabanii batu jira kaarra qorii jedhamu irratti haadholii maatii nama jaha bakkan karaa kartummaa imalaa ture karaa irratti qabanii namoota jahan san bifa sukkanneessaa ta'een ajjeesanii guyyaa lama booda itti aansanii ammas aanaa jillee mugaa ganda arbawaayyuu akka jedhamutti namoota lama qabanii badanii. Karaa waraanaan godina diiguu dadhabnaan amma humna nageenyaa fayyadamanii godinicha bittinsuuf akeeka qabu jedha. Akeekii godina addaa Oromoo diiguu ammallee jiraachuu dubbata. Tarii nama ija banateera jedhamu nama waa hubachuu danda'a jedhamu hunda walitti qabanii hidhuudhaaf kaayyoo jira. Qaama bulchiinsaas jirus qaama hawaasa keessaa bayyanatoo ta'anis hunda walitti hidhuudhaan godinicha ammas ni bittinsinaa ejjennoo jedhuun kan hojjechaa jiranii. Uummanni 100 lakkaa'amu ammallee buqqa'ee muka jala waan jiruuf deeggarsi uummataa barbaachisaadha jedhee jira. Qondaalli OMN dubbise kun. Oduu walqabatuun hawaasi Oromoo biyya Kwaatar magaalaa Dohaa jiraatan hawaasa walloo ka weerara liyyuu hayrii naannoo Amaaraatiin buqqaaniif deeggarsa maallaqaa birrii miliyoona 2,500 arjoomanii jiran. Deeggarsa kana cimsanii akka itti fufaniis dubbatanii jiranii Usmaan Baayyuu gabaasa bataa qaba.
Hawaasni Oromoo biyya Kwaatar magaalaa Dohaa jiraatan Oromoota Walloo weerara liyyuu haayilii naannoo Amaaraatiin kanneen qabeenyii fi qe'ee isaanii jalaa barbadaa'uun rakkoo saaxilamanii jiraniif maallaqa walitti funaanuun deeggarsa taasisaniif jiraachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitti himaniiru. Qindeessitoota koree deeggarsa kana walitti qabaa turan keessaa obbo Abdullaahi Muhammadii fi Haaji Sultaan Ahmad Shaafii bilbilaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif akka ibsanitti maallaqni gargaarsaa kan hawaasa Oromoo biyya Kwaatar jiraatu irraa funaanamuun Oromoota Wallootiif ergame birrii Itoophiyaa miliyoona 2 fi walakkaa akka ta'es himaniitiin jiru. Maallaqni deeggarsa taasifame kunis koree biyya keessatti dhimma kanaaf ijaaramee uummata tajaajilaa jiru bira gahee akka jirus ibsaniiru. Koreen deeggarsaa hawaasa Oromoota Kwaatar jiraatanii kun akka jedhanitti fuulduraafis gargaarsa eegalan kana cimsanii kan itti fufan ta'us himaniitiin jiru. Amma kan warra Wallootiif godhame uummanni Oromoo waliigalatti Dohaa keessa jiru. Waliigala miliyoona 2 fi 500 fi 800 fi 500 fi 24. Gumaachaa gana godhee jira. Buqqaatota Wallootiin gargaarsa gana godhee jira. Maallaqni keessan kanatti ergitan deeggarsa hawaasa uummata wasan kurkur kan gubatee fi buqqa'e saniif kan gootan nu gaheera saniin jechuun barbaada. Namni amaanaa isinatti ergitan qeebale bulchaa keenya Aliyyi Mahammad Aliyoo abbaa dheeraadhaa Aadam Muhammad Guddaatii fi ani Ahmad Aliyyi Arbiyyee yookaan Ahmad Abbaa Garakaa naan jaani kaaniin ammoo isin galateeffachuun barbaanne duraanis yeroo ariitii sanitti qarshii ulamaa'ee Oromiyaa wajjin ta'uudhaan 141,500 akkaawuntii kiyya irratti akka galee isinis ni beektanii isaanillee irra deebi'ee yaadachiisuun barbaadaa jechuudha. Kanaafuu rabbiin gartee nama waan kennu keessa barakaa godhatuuf rabbi isin haa taasisu. Afaan Oromoo sagantaa barnoota afaanii yuunivarsiitii beekamaa biyya Ameerikaa Harvard keessatti dabalamee akka baratamuuf jiru dhaga'ame. Afaanichi muummee qo'annoo Afrikaa fi Afrikaa Ameerikaa jalatti sagantaa afaanii fi aadaa Afrikaa jedhamu keessatti baratama. Qo'annoon afaan Oromoo kun sadarkaalee jalqabaa giddugaleessaa fi olaanaatti kennama jedhameeti jira. Afaanonni akka afaan Amaaraa fi Tigiriffaas sagantaa haaraa barnoota afaanii kana keessatti dabalamu yuunivarsiitiin Harvard himeeti jira. Harvard yuunivarsiitiiwwan bebbeekamoo maqaa guddaa qaban addunyaa kana keessa hangafa. Yeroo garaagaraatti ibsootaa fi dhaadannoo saboota biyyattii busheessanii fi walitti buusan kennuudhaan kan beekaman ajajaan poolisii naannoo Amaaraa duraanii koloneel Abbara Addaamuu guyyaa kaleessaa boqotanii turan. Duutii nama kanaa sirna mootummaa keessatti falmii guddaa kaasaatti jira. Faayizaa Eliyaas gabaasa dabalataa qabdi. Duuti ajajaa poolisii naannoo Amaaraa duraanii koloneel Abbara Addaamuu sirna mootummaa Bilxiginaa keessatti falmii guddaa kaaseeti jira. Hanga yeroo dhiyootti ajajaa poolisii naannoo Amaaraa kan turan Komishinar Abbara Addaamuu kaleessa lubbuun dabruun dhaga'ame. Ibsootaa fi dhaadannoo saboota biyyattii irratti yeroo garaagaraatti kennaa turaniin kan beekaman qondaalli olaanaan kun akkuma duuti isaa dhaga'ameen keessoo mootummaa fi deeggartoota isaa biratti falmii guddaa kaasee jira. Falmii kanaaf ammoo sababaa kan ta'e qondaalli kun dhibee keessoo mootummaatti dhiyateen ajjeefaman shakkii jedhamuu fi dhibee tasaatiin du'an ibsi jiru erga qaamota garaagaraatiin kennameen booda. Keessattuu du'a isaanii ilaalchisee miidiyaaleen mootummaa fi rogeeyyiin mootummaatti dhiyoo ta'an gabaasa adda addaa baasuun isaanii shakkii qondaalli kun harka namaatiin ajjeefaman jiru uume falmii guddaas kaasee jira. Waajjirri Bilxiginaa naannoo Amaaraa ibsa kaleessa baase koloneel Abbara Addaamuu hospitaalatti yaalamaa ture booda boqotee jee ibsa kan. Karaa biraatiin maddeen poolisii naannoo Amaaraa tuqan garuu koloneel Abbaraan guyyaa kaleessaa ganama onneen koona dhukkuba jee erga hospitaala seenaniin booda lubbuun isaanii dabartee jechuun ibsa waajjira Bilxiginaa naannoo Amaaraa kominikeeshinii naannichaa irratti bahe kan hospitaalatti yaalamaa turen booda boqotee jee faalleessu kennee jira. FBC'n gama isaatiin koloneel Abbaraan dhibee tasaatiin du'u jechuu malee sababa poolisiin Amaaraa kennes ta'ee ibsa waajjirri Bilxiginaa Amaaraa baaseen mirkaneessine yookaan hin haalle. Miidiyaan Itiyoo 360 fi lalistoota Amaaraatti dhiyoo ta'een ammoo koloneelichi rakkoo keessoo mootummaatti uumameen summeeffamanii ajjeefamanii je. Hundaa olitti xalayaa iyyannoo koloneel Abbara Addaamuu erga aangoo irraa kaafamanii barreessan jaamee miidiyaa hawaasaa irra faca'ee jira. Akka xalayaan kun jedhutti qondaalli
naannoo Amaaraa kun seera malee aangoo irraa kaafamee jira. Hatattamaan waltajjiin gamaggama naaf mijatuu qaba. Kun hin ta'u taanaan iccitiin beeku hunda uummatatti gadi baaseen saaxila jechuun gocha mootummaa saaxiluuf dhaadata. Kunis shakkii guddaa qondaalichi wal dhabdee mootummaa keessatti uumameen summeeffamee ajjeefame jiru uumee jira. Sababa lola kaaba Itoophiyaa Tigraayitti uumameen daa'imman 5,000 maatirraa adda bahanii jiru jedha Save the Children. Jaarmiyaan dhimmoota daa'immanii Save the Children lola ji'oota 6 darban Tigraayitti lolameen yoo xinnaate daa'imman 5,000 maatirraa adda jiru jedhee jira. Siraaj Sabaaf gabaasa Save the Children qindeessee jira. Many have been arriving at displaced people's camps or informal shelters. Save the Children says they are vulnerable to hunger as well as physical and sexual violence. It says humanitarian organizations have been unable to reach most part of the region and the children are having to fend for themselves. Jaarmiyaan dhimma daa'immanii irratti hojjetu kan Save the Children jedhamu lola ji'oota darban naannoo Tigraayitti adeemsifameen yoo xinnaate daa'imman 5,000 maatii isaanii irraa adda baafamanii jiru jedhe. Daa'imman maatii irraa adda baafaman kun yeroo ammaa kaampii baqattootaa fi bakka turtii idileen hin qophoofne keessa jiru kan jedheen jaarmiyaan Save the Children ijoolleen kunniin beelaaf akkasumas miidhaa qaamaa fi saalaaf saaxilamanii jiru jedhe. Daa'imman haadhaa fi abbaa irraa sababa waraanaatiin adda ba'an 4,000 ol dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti galmaa'anii jiraachuus eeree gabaasni Save the Children kunim dhaabbileen gargaarsa namoomaa irra jireessan naannicha keessatti deeggarsa dhiyeessuu hin dandeenye ijoolleen ofumaa of gargaaruuf yaalii taasisaa jirus jedhe. Dhaabbatichi miidhaa xiinsammuu fi qaamaa ijoollee kana irra gahuun guddaa yaadda'uu kan ibse yommuu ta'u yeroo ammaa kana kutaa jireenyaa tokko keessaa daa'imman 50 ol walitti hacuucamanii bulaa jiru jechuun ibse. Yeroo waraanni jalqabe irraa eegalee gudeeddan shamarranii fi dubartoota akkasumas kanneen ulfa qabanii fi ga'eessota irratti raawwatamuu kan eere gabaasichi ji'oota lamaan darban keessa dubartoonni 950 ol gudeeddamuus ifoomseetii jira. Kanneen keessaa dubartiin ulfaa ji'a 5 kan keessatti argamtu yoo ta'u abbaa mana ishee dabalatee ijoolleen ishee 4 eessa buuteen isaanii akka hin beekne Save the Children itti himteetii jirti jedhe. Dhaabbata Save the Children itti gorsaan dhimma eegumsa daa'immanii Magdaliina Roozmaan akka jedhetti sababa waraanaatiin maatiin adda facaan rakkoo xiinsammuu fi qaamaatiin baay'ee miidhamanii jiru. Ijoolleen maatii irraa adda bahanii jiraataa jiran yeroo baay'ee kan sodaatan yoo ta'u gammachuus hin qaban jedhe. Itoophiyaatti daayirektarri eegumsa daa'immanii Eekiin Oguutoo Gulaar haalli naannoo Tigraay keessa jiru yaaddessaadhaan deeggarsi namoomaa dhaqqabaa hin jiru. Dubartoota, daa'imman, manneen barnootaa, manneen yaalaa fi hawaasa qulqulluuf dursi eegumsi nageenyaa godhamuu fi qabas jedhe. Qaamota hidhataniif yaamicha taasiseen dhaabbilee tajaajila hawaasummaa kanneen akka mana barnootaa fi buufataalee fayyaa miidhuu irraa akka of qusatan yaamicha taasiseefii jira. Naannichatti waraanni erga jalqabee ji'a 6 kan darbe yoo ta'u namoonni miiliyoona 1.7 ta'an qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiru. Hanqina nyaata madaalamaa irraa kan ka'e ijoolleen haadholiin ulfaa fi harma ho'isan miidhamaa jiraachuu ragaan agarsiisan akka jiranis dhaabbilee gargaarsaatiin ibsamaatii jira. Tiba darbe bulchiinsa President Joe Biden ergama addaa dhimmoota gaanfa Afrikaa ta'anii kan muudamanii Jeffrey Feltman biyyoota naannichatti argaman daawwachuu eegaluu isaanii waajjirri dantaalaa Ameerikaa beeksiseeti jira. Ergamaan addaa kun biyyoota caamsaa 4 hanga 13tti jiran gidduutti Masrii, Itoophiyaa, Eritiriyaa fi Suudaan daawwatu jedhamee jira. Daawwannaa kanaan Mr. Jeffrey Feltman aangawoota biyyoota kanneenii fi bakka bu'oota gamtaa Afrikaa fi mootummoota gamtoomanii waliin ni mari'atu jedhamaa jira. Kanuma illee dhaabbilee siyaasaa fi kanneen deeggarsa namummaa dhiyeessan waliin akka wal argan dubbii himaan waajjira dantaalaa Ameerikaa beeksiseeti jira. Imalli qondaala kanaa kutannoo bulchiinsi President Biden rakkoolee siyaasaa fi nageenyaa akkasumas rakkoowwan namummaa gaanfa Afrikaa hiikuuf qabu kan agarsiisu jedhamee jira. Odeessaa maddeen alaarraa arganneen qondaalli mootummaa Suudaan duraanii Ahmed Haroon dhimmi koo Suudaan osoo hin taane mana murtii yakkaa idil addunyaa ICCtti akkanaaf ilaalamu jechuun iyyatan. Haroon namoota shankaan pirezidantii duraanii Suudaan Omar Hassan al-Bashir waliin ICC'n barbaadamaa turan keessaa tokko ture. Dhimmi Omar al-Bashir immoo maalirra jira guyyoo waariyoo gabaas Ajaans France Pressii fi BBC akka ta'anitti qindeessaa jira. Just a day after long-time fugitive militant man Ali Kushaib
surrendered to The Hague. Qondaalli olaanaa mootummaa Suudaan duraanii dhimmisaa akka murtii akka idil addunyaa ICC itti ilaalamuuf gaafate. Namni kun waraan biyyi Suudaan waggootaf godhame lubbuu nama hedduu nyaate keessa warri yakka waraana raawwachuun himataman keessa tokko Ahmad Haroon jedhama. Warri pirezidaantii Suudaan duraanii Umar al-Bashir waliin ta'uun Suudaan qircacha baheessa namqaraati. Pirezidaantii Umar al-Bashir warroota gana dhugaaf Afrika bulchan keessa Paawul Biyyaaf Yuweeri Museveenii taanse waggoota 30 oliif Suudaan bulchoon warroota waan aangoon qabdu cuf argan keessa namqaraati jedhan. Bara 1989 mootummaa hara diimokiraataatiin filatamee fonqolchaan qabateen booda namjal dubbattoon toomoon warri xiyyibi murasaa isaanii guudaan keessa ofaa baheen booda lootorii salphina mo'achuun eebile bara 2019 gorra dhidhimkaan. Sudan's strongman, President Omar al-Bashir, a defiant figure in the face of an international warrant for war crimes. Bara 1944 kaab Suudaanitti gosbeeduun jedhamte keessa maatii qotate bulaa haydii war mootii Ijiptii tajjitirra dhalaate. Umri dargaggummaatiin loltu biyyattiin makamoon bara 1973 waraan Israa'el irra godhamellee dhiirduula ta'uun duule booje. Jireenyi dhuunfaa baay'ee beekamu baatus dhaleelmeen qabu. Taatus jaarsumri 50 yeroo turetti niitii gooti beekama kaab biyyatti Ibrahim Shamsh al-Din lubbuu dhabe jennaan niitii isa fudhachuun nadheen lammeeffaate. Wal waraansi walii khaabaaf kib Suudaan waggoota 21 godhameen booda garan godhufoon bara 2005 kan faranjoota waraan kan dhaabsisuuf waliigaltee mallatteessuus Adwaa Gunturii waraanni kun itti fufoon namooti kum dhibbedduu jeefamu wal qabate manni murtii akka idil addunyaa ICC humnaan gudeedu ejjechaaf gaargalchuu dabalatee waan hedduun himatus al-Bashir waan himatameen kan cufu akkachoon biyyoota addunyaa cuuf ta'uu baatullee biyyoota akka Ijipti, Saawudii Arabiyaa fi Afrika kibba waliin dubbii midhaafachuun akkuma fedhiisaa waarachaa ba'oon filannoo uummata lamallee yaayyuu mo'adhi jechuun sagalee uummata gurraati. The vast Darfur region was gripped by bloodshed in 2003 when rebels from the territory's ethnic central and sub-Saharan African communities namicha karaa filannootiin dadhabnaan karaa dhibiinan gorra fudhachuu yaaliin baay'een morkamtootaan godhamtus al-Bashir qaroo akka billaacha waan taateef dura beekachoon namootamtu isaa yaadan hedduu ficcisiisa haalee dhabamsiisu isaa dubbata. Akkuma warri baddibbeen dhagaati jedhaniin baananiin al-Bashir mormii uummati godha jircaqasu dituun fedhi labsii yeroo muddamaa fedhi immoo seeraad malee baafachuun dhayarmaan ba'us mormii jibittottees bar 2019 kee daballi gati daabboo irra godhameen kaateen uummati Suudaan mootii Suudaan torbaffaa Firwayyaanee guddicha yakkamaa yookaan himataman murtii akka idil addunyaa jaarsi gani 75 Abbuu Umar al-Bashir adorasaas yookaan xiyyitii tokkin baasin lubbuu lamiile 38 walitti gabbaruun barcuma jala fuudhanii duula foraansisu weni seensisan. The scenes in the streets of Khartoum today were initially those of celebration, a taste of what freedom might feel like. Nam khanduu manni murtii akka idil addunyaa ICC himat lubbuu nam 300 wal galaafati jedhuun himacha waan tureef mootummaan Suudaanis dabalatee namootis waliinan gorturan sadi dhimmi isaanii akeeguutti ilaalameeyyamus ministeerri dhimmi namoom Suudaan duraanii kun al-Bashir fajalaan bifamuu waan ittiin toleneef dhimmi isa jaalloowwan isa shanan waliin murtii faatu beseedoo ICC takka geeffamuuf gaafachuu ajansi of French Press balbaloo dhimma waraan Suudaan kan ilaalchise qorata dhiibba mirga namoom Darfur bulchiis kaabaaf kib kordofaan hanga paartii gudditti Suudaan National Congress nambu